Akka naannoo Oromiyaatti rakkoo dinagdee dubartootaa furuuf hojjetamaa jiraachuu hooggantuun biiroo dhimma dubartootaaf daa'immanii naannichaa Aadde Mabraat Baacaa himan. Biiroo dhimma dubartootaaf daa'imman Oromiyaa guyyaa ayyaana dubartootaa idil addunyaa sababeeffachuun dubartoota harka qalleeyyii godina Shawaa Bahaa aanaa Liiban Cuqqaalaatiif deeggarsa taasise. Saganticha irratti aanichaatti daawwannaan industirii goodoo kan taasifame yoo ta'u, sheedii lukuu, tolchaa biddeenaa, warshaa daabboo fi oomisha meeshaalee suphee daawwatameera. Fayyadamummaa fi hirmaannaa dubartoota galmaan gahuuf hojiilee karoorfannu hunda dubartoota hirmaachisuun akkasumas mirga isaanii kabachiisuuf kaayyoo sagantaa kanaa ta'uu hooggantuun biiroo dhimma dubartootaaf daa'imman naannoo Oromiyaa Aadde Mabraat Baacaa dubbatan. Mootummaan naannoo Oromiyaa ergamoota gurguddoo sadi qabatee hojjechaa jira. Inni jalqabaaf inni ijoon dinagdeedhaan uummata Oromoo cimsuudha. Oromoo hiyyummaa keessaa baasuudha. Inni lammaffaa Oromoo doofummaa keessaa baasuudha. Dhaloota barateef teekinooloojiitti madaqee uumuudha. Dhaqee immoo sirna cimaa ijaarrachuudha jechuudha. Kana hunda gochuudhaaf keessattuu sirna cimaa ijaarrachuudhaafis haa ta'u barnootaaf teekinooloojiidhaan dhaloota gahoomsuudhaaf dinagdee qabaachuun murteessaadha jechuudha. Dinagdee qabaachuudhaaf immoo dinagdeen kutaa hawaasaa walakkaa ta'e parsantaa 50 ol uummata keenya keessa jiran dubartoota maddiitti gatee hin hirmaachisne yeroo barbaanne keessatti galma barbaanne biraan nu qaqqabsiisuu hin danda'u jechuudha. Akka Oromiyaattis rakkoo dinagdee dubartootaa furuuf hojiin guddaa hojjetamaa jiraachuu siman. Dinagdee dubartootaa cimsuudhaan dubartoota hirkattummaa dinagdee harka abbaa warraa isaanii ilaaluu keessaa baasnee yoo dubartoonni madda galii argatan maatii isaanii jijjiiruu biyya jijjiiruu waan ta'eef gadi baanee dubartoota keenya ijaarree karaa dubartootaaf bu'aa buusuun waggaa waggaadhaan yeroo maarcheetii kabajnu qofa immoo osoo hin taane waggaa guutuu hojii hojjennu keessatti akkamitti haadholiin keenya shamarran keenya rakkoon dinagdee isaanii hiikkata kan jedhu sana karaa giddu galeessa godhateen qooda fudhattoonni hundi karaa kanaan yaaduu akka danda'an tumsa barbaachisu akka gochuu danda'an gochuudhaan biiroonnis ergama itti kenname giddu galeessa godhachuudhaan qaamolee dhimmi ilaallatu hunda hirmaachisuudhaan rakkoo dinagdee dubartootaa furuudhaaf hojjetamaa jira jechuudha. Bulchaan godina Shawaa Bahaa Obbo Abbabuu Waaqoo mootummaan jijjiiramaa ijaarsa biyyaaf dinagdee cimsuuf hirmaannaa dubartootaa guddisuuf hojiin guddaa hojjetamaa jiraachuu kaasan. Kanumaanis akka godinichaatti hojiilee misoomaa fi nageenyaa keessatti dubartoota hirmaachisuun hojjetameen bu'aa guddaa mul'achaa jira jedhan. Akkuma beekamu mootummaan keenya hojiilee gurguddoo akkuma mootummaatti qabannee sirna cimaa uummata keenyaaf ijaaru, dinagdee cimaa uummata keenyaaf ijaaru, egeree dhaloota keenyaa teekinooloojii barumsaan dorgomaa gochuu keessatti waan sadiin gurguddoo akka utubaatti qabannee hojjennu kana keessatti gaheen dubartootaa guddaadha jedhee baay'ina dubartootaatii fi gaheen isaan as keessatti taphatanis harka walakkaadhaa ol waan ta'eef mootummaan naannoo kanatti xiyyeeffatee hojjetuutti jira jechaadha. Keessaawuu dinagdee ijaarra gaafa jennu dinagdee harki dubartootaa keessatti hin hirmaatin baay'een isaa kan milkaa'e hin jiru. Qotee bulaan godina keenyaa fakkeenya godhannee kaasuu dandeenya inisheetifii baay'ee irratti bobba'ee hojjechuutti jira. Baay'een isaanii gara investimentiitti gara sadarkaa itti aanutti gaafa ce'an kan hin ceene wal bira qabnee gaafa laallu qotee bultoonni dinagdee horatan qotee bultoonni sadarkaa fooyyarra gahan baay'een isaanii warra dubartoota ciccimoo manaa qabanidha. Kanaaf dubartoonni manaa yoo ciman ta'e hojiirratti yoo ciman ta'e yeroo gabaabaatti karooraa fi kaayyoo yookaan mul'ata mootummaan keenya dinagdeedhaan uummata keenya ni ijaara jedhe kun milkaa'uu hin danda'a jechaadha. Bulchaan aanaa Liiban Cuqqaalaa Obbo Fireezar Abarraa aanichaatti dubartootaaf carraa hojii bal'aa uumuun dubartoota hirkattummaarraa gara dinagdeedhaan humneessuu ce'amuusaa dubbatan. Akka aanaa Liiban Cuqqaalaatiitti guyyaa maarcheetii kana yoo kabajnu kabajuu qofaa miti. Barana bifa addaatiin fayyadamummaa dubartootaa mirkaneessine jennee akka waliigalaatiitti dargaggeessa dabalatee koorniyaa wal qixxeessuu fi hojii jalqabaa hojjennee jira. Bara kana dargaggeessa dubartoota dabalatee gara nama 12,000 fi carraa hojii uumne. Nama 12,000 fi carraa hojii uumne keessaa 4,200 dubartiidha jechuudha. Kuni gahaa miti kana ollee hin hojjenna.